شوف مرتي ماكينة إني قافة سنقادة تقلينا وما سدي بتافي ويا ماكينة سمالي نساورا وانا ما تشتو ريجو اللي توي ما بتافي wanni an jechuufadhu waan dabre bira koti waan fuulduraatti namaddaati amma bakka kanatti shira tokko jira soori dhiifama naa godhaadha. Warreen gastii irratti isa kana afeeree yaamee waan kana dubbadhu jeeni jira malee kawaayee feesbuukaatis bar obsaa miti annee dhalaal. Warreen waan kana farsiimeessee yookaan immoo piroopozaala baasee gastii irratti namaatu yaamee waan sa ijeen suni waan wanni kun amata dura wantuma kanaan deemta wanni kun dhume. Waan dhume marraa arraan tana haastaan jeenilleen si galee hummaali shira keessa jira malee yookaan obsaa komachuuf yookaan maal jechuuf miti. Obsaan fakkeenyaaf arrallee yoo gargaarante qaamiidhamaadha rakkoon qabu ittiin gammada akkama taayyaa xaayama piyaadillee ittiin daaf malee inshaallah si galee namuutti daaf maaliif nama asaasana garuu warreen piroopozaala baasee isa kana gastii irratti afeeree waan sammee ol nu baas jechuun kanan naa ajaa'ib salaan. Yeroo tokko murtii miliyoona galchuudhaaf immoo deemtu silaa. Akkami beektaa namoonni tokko diraamaa gaafa qopheessan iskiriiptii gaafa barreessanii kaanii taatota filachuu hin beekan jechuun aktara filachuu hin beekan aktarri sirriitti akti godhu sanatu yeroo baay'ee fiilmii fashaleessa. Anyways ani calliseetuma naayilaayitii feesbuukii fa'a irratti argaara. Namni tokko rakkoo qaba yoo ta'e murtii rakkoo qaba yoo ta'e dadhabina qaba yoo ta'e dogoggora isaa qabatamatti waan amansiisaa tokko wanti qabdan yoo jiraattan yoo dandeessan gorsu yoo gorsaan dide immoo gadi baatanii akkasitti akkam goonaa keenya akkuma kaleessa gaafa waan gaarii hojjetu namni wal ga'ee dinqisiifatee galateeffatu sana gaafa inni rakkoo qabaatus wal geessaniitu elaa rakkoon kenni qabatamaan kan nu irra keenya isa kana jedhanii walitti himuu danda'udha malee garee lama tokko mana achi banatee isa tokkotti duulaa eessayyuu hin gahu takka deemanii mana ho'isaniit namni walitti araaramuun namni walitti isin fiduun hin hafu warri jala taa'ee isin dhaggeeffatu garuu isin taajjabaa namoota gurguddaan hayyoonni namoonni isin kabajanii fi isin rawaa beekan baay'een as jala akka jiran gaafa namni walitti qabamu taa'anii akkas hin taajjabanii. Indagatina jechuudhumaa fi yoon dogoggore dhiifamaa galatooma waan jiru garuu sirreessaa. Waalaikum salaam warahmatullah. Alex iPhone gisee dura fuute duraan aadaa waliin haa. iPhone teenya oowwuu sin qabdu tokko farratti iPhone teenya jettee biyya nuti waa lama qofa jenneenis waa lama posti nu godhuu ni qabaa. Fuudhee jirta Alexoo. Ganaadha sagantaan isaa ganaadha maaliif badhaasa kana sagantaa badhaasa kanaatti wal qabsiiftanii sagantaa wayiin qopheessitan jechuudha. Akkaawuntii maxxansu. Maal si qopheessinu minaa si qopheessaa qoy obsa isin. Keeka si qopheessinee asii qopheessuu ni dhuftaa? Hin dhufa wallaahi. Yoomidha qoy nama 20-30 sii fida yoom barbaada yoomitti sagantichi keekichi jechuun kun injifannoon kan kee qofaa miti by the way. Kan uummataa. Bilbilli garuu murtii. Bilbila kan keessa namni. Abdi waan naan jee ni ajatta abdi nafsuun as keessa jira waan naan jee. Wallahi abdi nafsuun as keessa jira kaleessa ijoolleen tun ijoollee bilbila nu sii bitaatii boo akkatti lubbutti hin dibbitin siin jaalsan lammaa mi'ee kanaa. Waan wajjaasawaa turre hunda osoo Alex sheernarra gootuu baddee jee. Alex waan inni si gaafadhu yoomi ha bilbilli si harka ga'u yoomi. Guyyaa isaa murteessinee sitti himnaa jedhanii. Guyyaa isaatiillee illee isaan sitti himan hoggasuma nutti himanuti borumtii isatti keeka qopheessinee waa hunda qopheessinee si yaamna. Baay'ee akkaawuntii kiyyaa siin ergaa keeka sana irratti barreessisiifta. Wanti beekamuu qabu wanta baankii moo? Jechuun akka bareeduuf. Piroomooshinii keekarra akkaawuntii keekarra barreessaa jee irratti arganii. Allah akbar Allah wallahi namni haasaan isaa hundi maallaqa ta'uu qaba dhugaa isaati. Baay'ee galatoomaa bakka isin beeksisa yoo ibsaan deebi'e immoo hin deebi'a. Daqiiqaa muraasa isin murtii michiyyoo takka akka malee si barbaadaa turtee jira. Mee yoo azala jiraatte oliin galcha waan isin si barbaadduuf silaa isumarraa dhageesse gaariidha. Eenyu ana? Hoosee azala ni jirta
Tee jirti. Mee namni tokko Baay'ee namni anaa tokko jala silaa namni tokko silaa ka jiyyoo tana duraa gabbuu akka malee murtii barbaadu jirti. Ayya alaksi keenya sitti haa tolu. Mee Fooziyaa yoo jiraatte lakkoofsi tokko barreessime. Fooziyaa Adam ayyuu kun dhufte. Halas. Fooziyaa mee viidiyoon as bahi. Waan jiraatis murtii guutoo hubachiisi. Alan jira. Bai. Ol hin galleet. Ingillee haagana araatiin jira achiin deemu jira kanarra. Aya deema akkasumatti haa eegalee. Muutii godhadhu de. Murtii guutoo. Okay, ni asal tahu me asal Okla murtii guutumaan dubbisu deemaati. Mana tolchimchiyyoo tanaa tolu dhimma fardiidhaaf si barbaadameeti. Waan jiraarraa fuudhi. Mana eegu akkuma inni torki keessa qabu. Meetaaf ta'u godhaa guys. Waa tokkoon ajaa'ibsa garuu sooshaal miidiyaa kanarratti namootaan garii hayyummaatu mataa irraa fixe garii immoo miqanyummaa fi hishtummaatu mataa irraa fixe wallaahi na hin ulfaata nama silaati hayyuu dhettee ilaaltu waan hin taane yaada gaddeebi'ee hora walaaqata ijoollee xiqqoo hojii namootaan akka isaan faatu yaa'u hedduu akka namaan tokkodha haasaa. Asirra waaluma lama dubbachuu barbaadeeti. Murtii guutuun waa jechuu barbaadu. Waan guddaallee namoonni hedduun dubbatanii jiranii bareedduunis waan guddaa kaastee jirti. Qeeqa kana akka lamatti ilaala. Qeeqa kana waa lamatti ilaala. Qeeqni tokko nama abdatanii osoo namni hin beekin osoo murtii guutuun isa hin beekin murtii guutuu abdatanii abdii keessoo isaanii bakka sanitti waan argachuu barbaadan dhabaniif akka isaan barbaadan ta'uu waan dhabeef namoonni komatan jira. Namoonni sunniin poozitiivili abdii irraa ka'ee komitti seenanii jedhee qabadhaaf. Isaan sunniin namoota poozitiivili isaan waan nama kana jaalataniif waan nama kana abdataniif ana akkana ta'a jedhanii waan eeganiif akkas ta'uufii gaafa dhabe namoonni komatan jiran. Isaan kunniin poozitiivi. Namoonni kuuwwan ammootu warra amma obboleessi kiyya kaasaa ture nama haasidummaa yookaan miqqanyummaa qaban. Amma murtiin waa cabsee jira. Wanni inni cabse maalidha? Bakka isatti eegan san, bakka isatti arguu barbaadan san, mandara ofii ooluu barbaadan san bira darbee jira. Mandara sanii bahee ani kan uummataati, kan nama rakkateeti, kan kutaa rakkateeti, kan nama kamiitu jedhee waan san bira gahee jira. Isaan kunniin mandara ofiitti isa deebisuudhaaf miila qabatee gara ofiitti gad harkisuudhaaf barbaada. Wanni murtiin godhuu qabu waanuma bareedduun jetteen san. Osoo akka yaada kootti murtiin namoota kana yoo isaan ajandaa illee godhatanii as bahan yoo isaan irraa haasaanillee haasa'u sareen ima durtii gaalli madeemadhaan gara fuulduratti. Akkasuma mure abbaan fedha yoo waa'ee kana haasa'e sagaleen kee waan ni jira. Negami sagaleen kee. Ni jira. Me share kopling goda murti guutuu qabu jira reefun tana ammoo yaada. Share kopling goda please. To kanaafi murtiin istaandardii isaa olumaan deemuu qabu. Irraallee haasa'uu hin qabu. Usuma arguu bira darbuu qabu. Maaliif jennaan namoonni kunniin namoota hubatuuf qophii illee miti. Nama akkana amansiisuu illee hin dandeessu. Gaafa eegalullee dogongoraan eegala. Qabatama malee eegala. Waan ragaa hin qabneen eegala. Hinaaffaa irraa kan ka'e waan wayii itti maxxansee maqaa wayii itti maxxansee barri bara namni sobaan namatti duulee bara haasawa gadi bu'aa haasa'ee ittiin beekamtii argatu waan ta'eef namoonni kijiba barbaadan namoonni haasawa gadi bu'aa barbaadan mandara sanitti waan argataniif foloo isaa dabalachuu namoota akkanaatii deebii kennuu dhabu. Amma murtii wanni isaan jedhamu jaran wanni murtiin jedhamu wanti hafee jira jedhaniini uummata akka dideetumaan as gahee wannummaan kanaan allu dhufu jirame amma namni hattuu akkasii maalii ta'e borullee kanuma jedha waan addaan fidan. Kanaaf isaan waliin gad deebi'ee isaan waliin mandara keessatti deebi'ee haasa'uu dhiisee bira kutee gaafa gargaaruu isaan barbaachise namuma isaa arrabsu san iyyuu dhaqee gargaaree bakka gargaarsi isaan barbaachisetti
har'a na dubbatanii jiran har'a waan aan jedhanii jiran jedhee duubatti deebi'uu sun maaliif kaleessallee maqaadhaaf miti ani murtiin waa lamaaf nama gargaarsisa yookaan nama gargaara jedhee abdadha tokko rabbiirraa waa argadha jedhee jalqaba gooliin isaa nama miskiina kana gargaarsisee boru rabbiirraa waa argadha jedhee ta'uu qaba lammaffaa qomoon kiyya ammootu kana biratti rakkatu usoo an waan kana harkaa qabu usoo an miidiyaa kana harkaa qabu miidiyaa kanatti usoo an harkaa qabu lammiin kee rakkatuun qabu jedhee gargaarsisuu qabu kanaaf yoo waa isaan jedhellee mucaama maqaa kaasaa jirtan kanallee gargaarsi barbaachifnaan dursa irratti hirmaatuu qaba hirmaachisuu qaba jedhee ni nama kanaaf namoota sanii wajjin bakka sanitti akka hin deebine har'a guyyaa ganama mana wayitti murtii argaa ture bakka waan haasamu wayititti murtiin wanni yaadni inni kaasaa ture yaada poozitiividha. Osoo waan kana as hin fidiniin dura osoo waan kana addaan hin baafatiniin dura asirratti hin fidinaa waan jedhu maal jedhanii namoonni sunniin abbaan fedhe haa sodaatu abbaan fedhe sodaatee haadheessu nu waan kana hin goone jedhaniin bara murtii waa'ee sodaa sanuyyuu quban qabu bakka sodaatu san illee jiru gaafa silaa sodaatuyyuu gaafa silaa sodaatuu qabu. Min dhiifama murtii mee yoo yeroo qabaatte miseenjara ishee godhime. Miseenjara laalee haa Aminaa fixatuuf hin callise miseenjara laalee miciyyoo fooziyaa tanaa wal qabataa namni sun. Eeywa. Waan kana keessa dabarree si haa dubbistu ammatti hin dandeenyu guyyaa lama nu haa kannaniin. Bakka yeerumaaf jechuun ka haaluma jiru suubachiisuudhaaf malee sansumaa beeka ka. Argeetiin jira anaaf si guruppi godhee wajjinaa sawaa obboleessa keenya ka gargaarsa barbaadu san argeetiin jira fooziyaa quban qabaa. Ammoo xiqqishoo amma girgirrii kanarra dabarree guyyaa lama booda deebinaa akkasii qubanaa qabaadhu obboleessa keenya. Kamaal itti deebi. Akkastu gaarii sagantaatti qaba amma kana dhiisa. Itti fuuf amiin kiyya dhiifama. Kanaaf akka mammaaka Oromooti nama dhadhaa afaan kaahantu dhakaa afaan nama kaahaa jetti Oromoon. Nama dhadhaa afaan kaahantu dhakaa afaan nama kaahaa jira. Namni yeroo ammaa akkasi. Namni har'a ati tola oolteef boru dhufee waan biraas hin jechuu danda'a. Jechama isaa san osoo hin ta'in rabbuma irratti herreegatamee deemuu qaba. Kanaaf osoo waan kana asumatti dhaabanii waan biraa waan fayyadu. Innillee waanuma hojii isaa ka biraa, waanuma isa beeksisu ka biraa, rakkoo hawaasa isaa ka biraa, kanama rakkate ka biraa itti fuufame namoonni sunniin illee yoo ati deebii kennaa fi deemte isaanii illee manni ho'aa deebi'a. Akkas jedhee jira ragaa sobaa dhiyeeffataa jira jedhanii haasa'uu danda'an. Kanaaf osoo gara fuulduraatti waan biraa irratti hojjetanii gaariidha jedha. Namoota sanii deebiin kennamuu osoo baate waan jedhu qaba. Galatooma ulfaadha. Wallahi waan maallaqa gorsa maallaqaan hin bitannee nu gorsite ulfaadhu asumaanuu obboleessa keenya murtiis gama fuula duraatti akka deemu silaa cabee amma dura caba. Wanti cabinsaati sin jirtu khayf rakkisee sifuma rakkisa laal murtii kana ijoollee jajjabduu duuba jira nama gartee gargaarsaatti haajamus hogguma sanitti ijoollee gargaaran mataa isaatii fakkeenyaaf namni 4,500 nama gargaarsisu maal ta'uudhaaf bar waan namaa fuudha jaan ololaa fi kijibnu kuni wanti inni fidiyoo jiraate maqaballeessi waan ta'eef mucaa kana numa isuma kana maqaa balleessaniiti isuma kanatti haajaman takkaffaa kaammaa kun wanni ka'eef hinaaffaa olaantummaa miidiyaa maaliif dhuunfataa waan jawurraa waan kana kaasanii irra guddaan amma akkuma dhuunfaatti waan kalee waan hin gartee yeroo dubbiin tun uumamtu bira tureef waan kana gabbee dubbannaan irreedduun namaa feemasaa irra suuraa wajji kaatee maal jaanii hedduu dubbachaa turanii ayidoon keessan irraan kaa'anii waan gartee rabbiin ijati jaannaa agarsiiseef gurra kiyyaana dhageesse ammoo nama ayyama gaafadheen dubbadhu sababni dubbadheefis kana ture murtiin yeroo amma keessa jiru tana keessatti waan hawaasa baha biiftuu osoo hin taane hawaasa Oromoo ka gartee dhalatee lafarra jiru kana gartee fayyadu dalagaa jira. Kanaaf ammoo nam tokko hoggaa inni balleessite jechuun laal dogoggorri ilmi namaa hone ilma namaati murtiin dogoggoruu danda'a. Yeroo inni dogoggore ammoo
cabsineeti lafee cabsinee yeroo takka miidiyaa irraa galchinaa osoo hin taane wal sirreeffachuu danda'u. Bar namni keenya maraataani yoo gabbeetuma ijoollee irra guddaa ilaal ijoollee takkaa jira ijoollee osoo intala lalaa arrabsitu osoo Oromoo kutaa walitti dirtuu feemastee jira. Ijoolleen tuni maaliif xiyyan taanee warra jiru maaliif xiyyan taanee maaliif karaa kiyyaawwanni hundi hin taanee warra jiru kanaa jira sigalee. Ijoollee tana wanni itti kireediita kennuuf waan fedhan haasa'anii rakkoon qabu murtiin gurra cufatee waan godhuu fi waan goosisu sigalee itti fufuu qaba. Kuni ammoo mataa murtiitu waan kana godhuu danda'a. Nuti ammallee arrallee borullee gara fuula duratti illee akka gartee obboleessaatti wanni dhaabnuuf waan gartee namni siin jiru mataa qaqqabattee waan itti jirtu irraa miira keessa galtee ibboodan deebiinidha. Dhugaa rabbiitiin isiniin jaa haalli ammaan tana gartee halee dalagame kuni innaa wannummaan amma dura gartee murtii kanaan ja'amaa ture akka dhuunfaa kiyyatti isiniin jaa wallaahi ilaaziimiin isiniin jaa dhaggeeffadhaan ilmoo muslimaati. Ammoo wannummaan murtii kanaan ja'amaa ture muutii qabadhu wannummaan murtii kanaan ja'amaa ture hundinuu kijibaayii nama jechisiifti. Laal maaliif waan agartee hoggaa agartee waan dhageessu tana daqiiquma takka keessatti dubbii tana koontakti godhanii gama murtiitti as deebisanii wanni kalee ta'eemsan galgala naaf abdi nafsuun kun ni ajaa'ibne jechuudha dhugaa rabbii. Hay amma akkamitti yoo jette waan agartu takka eenyuun deeggarta namuma gartee haqa waan si biratti bilbilame waan si bira jaameen waan si biratti uumame suma biratti waan kana osoo agartu akkamitti gartee garaa kamtu si fudhata kijiba. Namni qalbiin fayyaa qabdu hin fudhattu qalbiin jechuudha. Kanaaf laal takkaffaa yeroo hedduu galgala irraa kaasii ilaan gaammaatti obboleessa kiyya murtii nasiyaas dhaamaaf turanii ijoollee takka gartee ta'a yoo namarratti hirkatte malee nama tokkoof gargaarsiftee imimmaan haadhayyeessaa rakkataa irraa imimmaan hin hinneetu isuma kana qeeqensa qofa irratti yeroo fitu jira sigalee. Haaqee kan rakkoon qabu namni gattaa nama deemu gufatami haaqee kan qeequun rakkoon qabdu ammoo qeeqa kana keessa jibbaa fi isa kana cabsinee balleessinaan furmaatan taatu nama dalaguutu dogoggoree ammoo dogoggora san bakka dhugaan jirtu baasaniiti walitti fidan. Kanaaf obboleeyyan kiyya hundi keessan warri gartee azala jirtan hamma danda'amutti illee obboleessa keenya bakka deemtanii sappoortii godha akka gartee inni waan itti jiru tana gartee jabaatee fuula duratti deemu. Dhugaa rabbii za'aa takka za'aa lama obboleessa keenya kana bira ta'e yoo ta'esan haala rakkataan Oromootii fi miidhamaan Oromoo keessa jiru murtii guutuu biratti agarta. Murtii guutuu akkana na godhi murtii guutuu akkana naa ta'e rabbi sodaadhu haala akkanaa keessaan jira. Ha cabaatti erga ha baqetti erga ha gartee rakkatetti erga ilmaan hiyyeessa waan za'aa sadii moo afur bira ta'eeti wallaahi jechuun rabbi si haa dandeessu jee biraa deeme galgala gizee gallu waan biraatu gama naa ta'a sigalee. Kanaaf hundummaan keessanuu haasofni guddateefis bu'aan qabu obboleessa keenya sappoortii godha jajjabaadhu jaani nama dalagu jabaadhu jaani akka gartee inni boru hamilee horate rakkataa Oromoo gargaaru godhaan isin jaa waan gartee miidiyaa irra deemu jiru irra guddaa dhugaan seenaa wallaahi dhugaan seenaa itti fufaa inshaallah obboleeyyan. Bareeddu carraa kanaaf reefu osoo dubbattuutu karatti irra dhaabane bareeddu fudhadhu. Bareedduun mungkin biisi jirtiinsa aliinis ni jira. Abdusalaam dila galgalaatiin dubbanne mee Abdusalaam itti fufime. Assalamualaikum.